mucaan Abrish dhufee ka argitanii ilmi Abrish congratulation jenna ka ilma qabaachuu isaatti. Yaa Rabbi kiyyaa ankaniin jedhu jechuudha. Mucaa waan ta'e fidanii kan Abrish jedhanii warri muggutan kuni gaa'ila isaanii keessaa maaluma argatu hin jedhe diiganii. Gurbaan itti du'ee taloo kana dhaqee fidee diraamaa kana irratti hojjetu kun maal argata qoy namni addaan nama baasuuf du'ee ka'ee akkanatti raafama eeree basmaa an kan hin jedhu DNA immoo beellamni qabamee jira. Erga DNA beellama qabatanii maaliif akkanatti raafamani? Maa wal nuffisiisure? Maa wal lolu? Haadha mucaa maaliif as baasani? Haati mucaa maa itti seetanii? Ani Abrishirraa humaa hin barbaadu. Kaleessa maattiin abbaan ta'e kan dubartittiin Ruutaa faana dhufte suni maqaa ishee hin beeku. Faayidaadhaaf dhufte ati faayidaadhaaf dhufte malee dhuguma maal kee amannaa haasaa kee amannaa moo dubbii kee amannaa faayidaadhaaf dhufte naan intaloon bala'u jettee haati mucaa jechuudha bala'u jettee akkam akkasnaan jetteen waggaa 3 qulqulluu yoomin isa barbaade ani akkanumatti mucaa guddisaa ture ammas ana miti kan dhufe isaantu dirqiidhaan na fide eenyu ijoollee sana jechuudha warra gurbicha faana jiruu fi isa tokko eengadda isaantu dirqiidhaanii na barbaade as na baase malee ani kanaan dura yoomin dubbadhe jettiga innaa rakkinnichis dogoggorichis kan Abrish miti. Abrish ndaa'umiyyuu hin beeku erga Abrish hin beekne mucaa Abrish jechuun maaliif barbaachise? Erga inni hin beekne duraanii yeroo itti himnu inni humaattu isheen lakkoofne an ulfaayiranna isheen jettu humaattu isheen lakkoofne achumaan hafee achumaan isheenis dhokattee achumaan mucaa ishee deessee achumaan guddifattee jedhan akkamittuma bireenna sagantaa maal jedhanii sagantaa wayii mana barumsaa kutaa 12 moo kutaa 12 naaf moo kutaa 10 naaf dhotte ani na dadabbarran darbee laaka garuu akkasuma dheen kutaa 12 moo maal jette naaf garuu 12 ta'e gaasoori garuu sagantaadhuma yeroo xumurutti sagantaa wayii qopheeffannee yeroo sana dogoggorreette. Akkamittiin hiriyaa koo ture jechuun bakka fiqireenyaa miti jaalalleewwan osoo hin taane hiriyaan hin jiru kan akkanatti walitti dhiyaatanii haasa'anii garuu naan ta'u waan jireenya koo keessattis dhiiraaf dubartiin hiriyaa dhadhan ani liqimsu ani hin beeku waan akkasii naannoo keenyattis hin jiru waan akka kanaa dhugaa dubbachuudhaaf dhiiraaf dubartiin kan isaa walitti maxxananii maal yoo ta'e qofa beektu. Yoo jaalalleewwan ta'an qofa malee ani hiriyaa kooti jedhee dhiiraaf dubartii walitti maxxanaan ani hin beeku yoo jaalalleewwan ta'an malee normaalii wal beekuudha wal faana baratte kilaasiidha kutaadha kana alarra ni beestii friendiidha namni seedhan kan ani hin beeku ammallee taanannaan fudhatamu eessattu dhiiraaf dubartiin unlike charge waan ta'aniif lafaa ka'anii wal harkisu unlike charge attract to each other wal harkisu lafaa ka'aniyyuu innaa akkasittidha guyyuma tokko dogoggoree achiinillee hin barree aninnaa itti immoo hin qostina seetu achumaan hafe dubbiin kuni ani mucaa kooyyuu oskeen guddifadhee ammas taanaan immoo ijoollee isaan kadhatu na barbaade na baasee achas na fidee an faayidaaf miti dhugaa jirtu beeksisuuf malee Abrish akka mucaa qabu himuu malee Abrishirraa ammallee subunii tokkoyyuu hin barbaadu jette ageessaniittu na Abrish immoo dhugumayyuu hin beeku kan koomiti jedhe ani hin beeku jedhe eenyudha qobaattiin haasofsiisa biraa deemaayyuu jedhe qobaattiin gaafa dhaana bichaatti haayimtu jedhe naasaan immoo didan qobaatti maal sitti himtii numa biratti sitti haayimtu jedhe shiga amma immoo DNA'nis qoratameetu qorannoorra jira DNA dhufuu ka'eera amma gaafa sana immoo maaltu gadi dhalataadha maaltudha mucaa Abrish jechuuf immoo isaan akkamitti tadaafaranii DNA kennan amma haati mucaa kana dubartiin
dhugaataa yoo dubbanne dubartiin dhiirriyyuu wallaalu malee dubartiin beekti. Haati beekti. Haati beekti gaa. Isheen guyyaa kana nama kana faana raawwattee fi maaltu akka ta'e itti fufee isheen hunduma isaa adeemsa isaa hundumaa beekti. Dhuguma guyyaa sana Abrish faana dogoggortee mucaan kun uumame yoo ta'e dhugumayyuu kan Abrishii jenna. Abrish garuu beekuu dhiisuu danda'a. Yeroo sanatti amanii fudhachuu dhiisuu danda'a. Guyyaa tokkoonis hin ta'a jedhee amanuu dhiisuu danda'a. Adeemsa isheen haasofte dhagaa kun isheetu akkas jedhe guyyaama tokkoon guyyaa gaafa sana sagantaa qopheeffanni sanattidha jettee jirti. Innaa isheen immoo jechuudha yeroo kana keessa ishee dhufee toon taane wanti beekamuu qabus ijoollitti kana fide. Maaliif fidan seetan? Abrishii Ruutaa baay'ee miidhaas ture. Kanaafuu hojii Abrish kana laaltee Ruutaan sirumaa irraa akka abdii kutattee abbaa manummaa isaa dhiistee ofiishii mucaashii deehattee mucaashii guddifattu. Kaayyoon jiru kanadha. Argitanii garuu hojiin isaanii tokko fokkisa. Baay'ee fokkisa. Osoo dhuma dubbiin kun dhugaa ta'ee mucaan kun kan Abrishiyyuu ta'ee dogoggoramee isaan dogoggoranii mucaa uumamee jedhanii mucaan illee dogoggoraan hin uumamu. Uumaa waaqaati. Garuu adeemsa isaan adeeman dogoggora yoo ta'e iyyuu dhuguma mucaan kun mucaa Abrishituu ta'ee jarrittiin kun ijoollittiin kun Ruutaaf Abrishii walitti deebisuudhaaf waa'ee mucaa rakkoon qabu jedhanii dubbatanii amansiisuudha malee dubbatanii amansiisanii Ruutaa isa Abrishirraa adda baasuu jechuun ani garuu hojii seexanummaatiin jedhan. Seexanummaa bakka maal namni isheen jechuudha yaa'u isheenis yoo inni sana sodaatteetti ta'e Abrish dhuguma mucaasaa yoo ta'e abbummaan hin barbaachisa waan ta'eef abbummaa sana beeksifachuun dirqamadhas. Abbaa mucaa beeksisuun dirqama. Mucaa yoo guddataa deemellee akkuma nama kamii gaaffii hin gaafataan abbaan qabu jechuu danda'a. Abbaan koo eenyudha jedhan abbaa namaa fa'aa argu abbaa ijoollee faana argu mana barumsaa faana deema. Keessattuu ijoollee magaalaa kana immoo waan baay'ee nama gaafatti abbaa itti. Kanaafuu isheen dhuguma yoo ta'e abbaa barsiisuun dirqamadha. Waa'ee Ruutaa waa'ee maalii dantaadhama abbummaa jechuudha. Garuu jarittiin kun balleessaan isaanii inni guddaan dhaqanii gurguranii Ruutaan abdii haa kutattu garaa kutattu jechuun ofii isaanii maal akka barbaadanii maal as gidduutti maal akka argatanii ani hin beeku. Dhugumattis immoo jarri kun obbolaa Ruutaa illee miti. Kijiba isaaniitti obboleettii Ruutaa maalitti seetanii fira nuun hin beekne maatii nuun hin beekne eenyudha jette. Dhugumayyuu obboleettiin ishiin sun jara kana hin beektu. Ruutaan immoo obboloota koo maatii kootiin naayetti waan biraatti jara kana iddoo ta'e dhufani. Innaa jarri kun hunduma ta'e dhufanii firummaan qaban garuu hin beeku. Hojii Abrishii agarsiisnaa baay'ee miidhamteetta jedhaniitu ishee ulaa yeroo jechuudha. Isheen amma furmaanni ishii maal seetan Ruutaan jarittii kana of keessaa yaastee ariitee jireenya ishiitti deebi'uudha. Kalastuu mucaan kun gaafa DNA hin deebi'u iyyuu mucaa Abrish ta'e iyyuu this okayidha. Amma inni hin fuudhe toon taane haadha manaasaa miti. Akkuma ta'e baqa dubartoonni hin gowwomuu guyyuma tokkoon mucaan illee uumama guyyaa tokkoon kanaafiyyuu Abrishifaan jiraachaa hin jiru. Bakka kana hundumayyuu dhugaa ta'e argame illee jechuudha. Ruutaanii kana hunda bira dabartee jireenya ishiitti fufuudha kalas. Mucaan kan Abrish okay. Dubartittiin haati mucaa kana immoo yookaan laayifii kan biraa qabaachuu dandeessi. Namallee qabaachuu dandeessi. Gara fuulduraatti illee hin qabaatti. Tis okay. Isheen garuu wanti isheerraa barbaachisu ameen jette Abrish inni ammaa kun maal keessa jira? Inni ana faana jiru kun erga anatti dhufee maal keessa jira?
anarratti nama biraa bira deemamoo anarratti waan biraa hojjetaa jettee Abrishis ammaa to'achuu Abrishis ammaa amala isaa sirreeffataa fi sirreeffannee ilaalaa deemuudha malee baagiraawundii dhufeef garaa kutadhuuti irraa adda ba'e jechuun waan biraati.